Simannaa! Minisootaa! Minisootaa! Jirtuu! Wallaahi fi obbo Baqqalaan baraneera! Jawaar bona, Baqqee bona, Simannaa miidhaani qaba. As bahime, gajjanime, as janime, muka baala, Jawaar bona, as bahime, gajjanime. Baqqee bona, gajjanime, muka baala, ejersuma, muka baala, ejersuma baala. Hayyee. Sa'aan teenya hedduu deemtee waan eegalle. Gaarii qaba. As bahime, gajjanime, Simannaa gaarii qaba. Hayyee. Dubartoota Minisootaa hedduu galatoomaa. Dubartoota Minisootaa hedduu galatoomaa. Ummata Minisootaa simannaa gootaa malu gootaniif hedduu galatoomaa. Itti aansuudhaan bakkuma keessummoonni kabajaa kenna jiranitti Prezidantiin waldaa Minisootaa Community Minisootaa Adde Leelaa Abbawaarii obbo Jawaar muhammadiif fi obbo Baqqalaan bakka jiranitti itti aansuudhaan abboota amantii gara isteejii kanaatti affeeraa. Abboonni amantii maqaan keessan armaan gaditti dhahu gara isteejii akka dhuftan Sheekh Safiir, Qees Ballaxee, Paaster Bushraa, obbo Biqilaa, Haaji Shaatoo fi Sheekh Shaameen garana akka dhuftan kabajaadhaan isin affeerraa. Hamileedhaan abbootii amantaa kenna gara isteejiitti nu simadhaa. Ruumiyaanis wama wal fakkaataa irra barreeffame akkuma tokkoon barreeffame akkuma isaan tokko ta'an Ruumiyaanis obbo Baqqalaadhaaf badhaasuma wal fakkaataa kenne. Hayyee dubartii Minisootaa tana akkana fideen deebisu warra boo'aa turan yeroo isaan nyaata nyaatu didan sana waliin nyaatu didantu jiranii waa takka oduun dubbisne deemu haadha ibsitu. Yoo danda'anii dubbatan hin beeku haadha ibsituu namni beektanii hin beektanii isaan asitti affeeree daqiiqaa takkaaf waan isaan jedhan irraa dhageenna. Kana hunda isin kennanii warri dhiiraa agasum daasee isaan wanti deebi'anii hin jiru. Rabbi waan gaarii nu kenne. Rabbi nu rahaa tursiisu. Jawaarii fi Baqqalaallee mara isaaniitu bakkaloota kenna maraa bakka jiranitti Rabbi nu haatiisu. Keessattuu Jawaarii nu haatiisu. Mee jahamtuu irraa nu haa qabu. Rabbi nu haatiisu. Oromoo waliin nu haa galchu. Ka hidhame nu haa baasu. Ka rakkate rakkoo nu haa baasu. Biyya teenya Rabbi nu haa misoomsu. Ani amma waan guddaa jechuu hin danda'u. Arra garma caqabnaa galatoomaa ulfaadhaa galatoomaa. Dubartoonni keenya guddaa dalaganii xiqqaa haasa'an. Kabaja guddaa isaan qaban kanaan kabajaadhaan iddoo isaaniitti na deebisa. Egaa dubartootuma akkana babbareedanii dhufanii isaan bareechisan kana ammoo ilmaan isaanii
Oyaan Minisootaa leegasii Jawaar Muhammad keessaa tokko. Oyaan Minisootaas kennaa Jawaar Muhammadiif obbo Baqqalee kennanii fi waan muraasa akka jedhaniif Oyaa wajjin immoo the young star politician bucaa lafaa ka'aa jiru kan waan guddaa hojjechuuf deemu Taayigar Warquu Oyaa Minisootaa wajjin gara naafeera. Oyaa Minisootaa Taayigar Warquu wajjin. Egaa abaaboo Oyaan Minisootaa waan kana yoo qopheeffatan Oyaan bakka Jawaar irraa waan hedduu irraa ka'e Oyaa internationally Oyaa Minisootaa keessatti waan hedduu qabaachaa turre leegasii ati nu kennite qabannee deemaarra jedhanii kennaa itti kennan akka kennaniifi asitti namoota lamaan Oyaa irraa jiranii waan isaan jedhaniitu jira. Obbo Baqqalaaf obbo Jawaar kennaa kan akka irraa naa fudhatan kabajaadhaan isin gaafanna. Oyaa Minisootaa. Oyaan Minisootaa. Itti aansuudhaan waan muraasa waa'ee Oyaa Minisootaa gaafa karatti baanee sagalee irraa qabnee iyyaa turre hundi afootti warri liid godhaa turan keessa dargaggoota Minisootaati. Lammiin pirezidaantiin Oyaa Minisootaa waan muraasa akka jedhuu fi achi booda Taayigar isin dabarsee sagantaa gara itti aanutti. On behalf of the Oromo youth in Minnesota, I would like to start this brief message by giving thanks to Jawaar Mohammed and Baqqee Garbaa for igniting the movement led by the youth. These past 2 years have left an indelible mark on all of us. It's important to call out the progress our people have made. With building up our communities in places around the world, like in Canada, Australia, Norway, Germany, the United States, just to name a few. The youth in these communities stood up for what they believed in and faced real consequences. The next generation of leaders took control of an opportunity and organized protests, campaigns, and fundraising efforts in response to the violence our people suffered back home. Groups like Oya, Kube, and Gero did not rest until we got answers from the US government, resorting to sleeping overnight at the state capitol and the Ethiopian embassy. Thank you to the youth that spoke out for the ones back home who are the true backbone of the Kapso. Wan wagga lamang kunin nugode, yomo hindagan. Galatoma. Beautiful message. Asuma akka taataniti ega legacy Oyaati dargaggoo Oyaan dargaggoo Minisootaa bakka bu'a. Dargaggoo Minisootaa keessaa immoo young star politician kitaaba barreessee filannoodhaaf dorgomuudhaaf kan deemaa jiru Taayigar ergaa muraasa kan dabarsu Taayigaritti kenna. Jirtu. Jirra. Akam. Jirra. Thank you guys so very much. And, you know, I would have joined Oya, but the problem is I can't dance. That's one of the requirements to be a part of Oya. You have to dance. So that's something I got to work on. But from Germany to France, from England to Norway, Jawaar has traversed the European continent, bringing with him a message, a powerful message of unity and hope. Jawaar and Baqqee, as you continue your tour here in the United States, know that the American people stand with you. For the values you speak of aren't just Oromo values, they're American values. Everybody wants to be recognized and everybody deserves to be free. And we have got to make sure that we continue this mass mobilization here in Minneapolis. We've got to continue
to support people here in terms of their political aspirations, because they are not only running for themselves, but they are running to give our community a voice for the very first time. You know, I don't want our descendants to say that my great-great-grandmother was a close friend of our Congresswoman. I want our descendants to say that my great-grandmother was that Congresswoman. I don't want our descendants to say, oh, well, my great-great-grandfather worked closely with that city councilman. I want them to say that our descendants to say my great-grandfather was that city councilman. And I will conclude by saying that you can stall the message, or you can stall the messenger, but the message will be received. You can try to stop the liberators, but liberation is always around the corner. You can try to intimidate freedom fighters, but freedom will eventually ring. Standing on stage here, we've got Jawaar and Baqqee. They are both freedom fighters, they are messengers, they are liberators, and we will be with them every step of the way, for they carry the legacies of Nelson Mandela, Martin Luther King Jr., Hachalo Mugasa, and every single person who fights for the people. Thank you very much, Minneapolis. And I just, one more thing. We're not, listen. We're not welcoming Jawaar as a guest. We're welcoming Jawaar back home. This is a homecoming for Jawaar Mohammed. Thank you all so very much. Thank you. Oya Minisootaa Tiger Warquu hedduu galatoomaa hamileedhaan Simannaa. Dargaggoo Minisootaa keessaa waan bahaa jiru gana arguuf teessu isaa fi asitti kaandideetii koongiresii district 4 Amaanee Badhaasos nu jidduu jirti hamilee kennaa fi hamileen wanti itti kennamu waan hedduu jira waan hamilee itti kennamu saniinis bira dhaabadhaa obbo Tashitee Waaqos Brooklyn City Councilidhaaf fiigaa jiru. Oromoon amma booda waan godhuuf akka godhu kan biyyaa qofa odoo hin taane kan asiis akkanatti bareechifataa akka deemu waan hedduutu mul'ataa jira. Kun cimee akka itti fufu abdiin qaba.